ogummaa qaba ogeessaan deema hangafa maadhaan socho'a manni Oromoo bari kun bara Gadaa Roobalee seenaa jirutti warri jilaa jaalala qaba tokkummaa qaba nagaa qaba fuuli isaa ifa gara nagaa yaa'a gara bisoomaatti deema gara badhaadhinaatti deema kanaaf warri jilaa warra dhagee warra qoonqoo ol beeku waan ta'eef manni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan yoo yaasni jenna manni badhaan godina Gujii otiin Gadaan kenna qophaa'anii jiranii sinnicha wal barsiisuuf walirraa baratuudhaaf manni Oromoo hammataa akka ta'e agarsiisuudhaaf dirree addaa jilaa mi'ee bokkootitti bakka gumiin ta'u kanatti manni keessaa fala jirtan akarraa hirmaattan akka qoodamtan Raangula 13tti qophiin kun gaggeeffamaara achiin duratti torbaan lamaaf namni dirree kana galee waan godhamu sirni gaggeeffamu daawwatamu jira sirni gaafa umara baalii harkaa ol fuudhus daawwatamu jira kanaaf dursitanii ka keessa biyya keessa sirtan biyya alaa sirtan yooyyaa nagaan nuuf Gadaa Roobalee gadaa quufaatiin kan jireenyaatiin kan nagayaatiin kan milkiitiin walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Gujiin abbaan gadaa harmuufaa jiloo madhoo turtii waggaa 8 booda baalli isaanii Gadaa Roobaleetti dabarsaniiru. Jila godina Gujii ardaa jilaa mi'ee bokkootti raawwate kanaan abbaan gadaa jaarsoo dhugoo bunaa baalli fudhachuun waggoota 8 itti aananiif ni bulchu. Abbaan gadaa muraagaa kan ta'an jaarsoo dhugoo har'a baalli fudhadheera gammadeera jechuun battaluma aangoo fudhatan gogeessa isaanii wajjin gara galma ogguu deeman BBCtti himan. Gadaa Roobalee har'atti seenee gammadeera ummata Oromoos gammadaa jiraadhaa jechuun miiratti dhagame farda yaabbatan irratti nutti himan jedhu. Barri gadaa isaanii Gadaa Roobalees milkii fidee akka dhufu miira guutummaan dubbatu abbaa gadaa jaarsoo. Gadaa Roobalee gadaa kan quufaatiin kan jireenyaatiin kan nagayaatiin kan milkiiti jechuun hawwii isaanii dubbatu. Itti dabaluunis barri aangoo Roobalee kamisaatiin kan mirgaatiin kan jiruutiin kan jedhan abbaan gadaa kun Gadaa Roobalee keessaa waraanni hin jiru dhukkubni hin jiru jechuun dubbatani. Gana 8 darban kan bulche gadaan harmuufaa baalli isaa Gadaa Roobaleetti ardaa jilaa mi'ee bokkootti ennaa dabarsu namoonni 10,000 laakkaman walitti qabaman turani. Abbaa gadaa jaarsoo dhugoo bunaa mallattoo aangoo kan ta'e baalli balguudaa baallee guchiin mataa keessa suuquun fardaan garmaamaa jiila isaanii wajjin lallabaa gara galmaatti qajeelani. Gadaan kun ka ummataa ka Oromoo ka sabaa fi sablammootaati ka addunyaati jechuun barri Gadaa Roobalee Gujii callaa adoo hin taane dhala namaa maraaf waan dansaa fidee akka dhufu abdatu. Gadaa nama tokkootii miti gadaa quufaatiin gadaa jiruutiin ka diqqaatiin ka guddaatiin ka saba kamiitiyyuu jedhan. Gadaa Roobalee keessa nageenyi hin boora'u. Sirna gadaa Gujiin abbootii gadaa 3tu jira gosa gosaan jechuudha. Isaanis uraagaa, hokkuu fi maattiidha. Isaan keessaa inni hangafaa kan uraagaa innaa ta'u abbaan gadaa baallii dabarsan jiloo madhoo akkasumas ka aangoo amma fudhatan jaarsoo dhugoon lammaan isaaniiyyuu warra uraagaati. Abbaan gadaa gannaalee aagaa akkasumas gogeessa Roobalee baallii fudhatan keessaa guutaan isaan ammoo abbaa gadaa gosa hokkuuti. Jila kanaan baallii fudhachuu isaanii gammachuu guddatu natti dhaga'ama jedhaniiru. Baalli Gadaa Roobalee guyyaa kaleessaa karaa nagaa qabuun dhugumatti sirna gadaa kan ittiin beekamuun karaa demokraasii jennee faarsinuun qabatamatti aangoo fudhadhee jira. Isaanis akkuma abbaa gadaa jaarsootti gogeessa Roobalee kan nagaa akka ta'e dubbatu. Gadaan Roobalee kun baallii 5 Gujii keessaa gadaa addaa taatudha.
keessumattuu dhimma nagaa irratti gadaa roobalee keessaa nageenyi hin boorayu. Quufa malee dhukkubni hin jiru, beelli hin jiru, hongeen hin jiru. Rooba malee marga jiidhaa lagi badee ni deebi'a. Dammis ni deebi'a. Isaan illee gadaan roobalee kun kan nama hundaa akka ta'e lallaban. Gadaan roobalee Gujii qofaa miti kan fayyadu. Oromoo hunda, uummata Itoophiyaa fi Afrikaa illee ni fayyada. Argaa dhageettii jaarrolee irraa dhagahaniin gogeessa roobalee addaa ta'uun kan kaasan abbaan gadaa Gannaalee gadaan roobalee kennaa addaa qaba jedhu. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa irraa akkasumas Itoophiyaatti adeemaa jiruun walqabates barri gadaa isaanii kan nagaan itti deebu akka ta'u hawwii abdii qaban himani. Oromoon hundi gadaa roobalee gurra ergisee fi nageenyi akka bu'u, rakkoon nageenya godinaalee garagaraa keessa jiran nageenyi akka bu'u, tokkummaan Oromoo illee akka milkanaa'u abdii guddaa qaba jedha. Waaqni nu dhageessi jechuun eebba manguddoon goolabanii. Kabajamtoota dhageeffattoota Siinqee Production qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Yeroo biraa qophii biraatiin hanga wal agarruutti namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like gochuun hin dagatinaa. Xumureera. Horaa bulaa jeebanaa. Gadatanan angkat, dibe gadatanan angkat, onge gadatanan angkat, wangu jimi dan angkat, gada naga, gada koba, gada naga, Davis,